Kirkira lafaa uumameen manneen barnootaa 37 irraa miidhaan qaqqabuu himame. Shamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduu kennaa kanaa fi kanneen biroos qabannee dhiyaanneetiin jirra hanga xumuraatti waliin tura. Kirkira lafaan manneen barnootaa 37 irra miidhaan qaqqabuun ibsame. Naannoo Affaaritti kirkira lafaa mudateen manneen barnootaa 37 irraa miidhaan qaqqabuu biiroon barnoota naannichaa ibseera. Hoogganaan biirichaa obbo Abduu Hasan akka himanitti miidhaa balichaan manneen barnootaa 21 guutumaan guututti kan miidhaman yommuu ta'u, 16 ammoo gartokkeen miidhamuu ibsaniiru. Barattoonni manneen barnootaa isaanirra akka hin hafneef sadarkaa naannootti koreen hundeeffamee hordoffii taasisaa akka jiru himaniiru. Miidhaan qaqqabee manneen barnootaa aanaalee Fantaallee, Duulaasaa fi Haanruukaatti akka argamu kaasaniiru. Naannoo Affaar, Awaashii fi naannichaatti kirkirri lafaa reektar iskeelii 5.3 galmeesse mudachuun ni yaadatama. Kaleessa galgala naannawa sa'aatii 1:30 taateen addaa kibbaa fi kibba lixa Itoophiyaatti samii irraa mul'achuu waldaan saayinsii hawaa Itoophiyaa beeksise. Kutaalee kibbaa fi kibba lixa Itoophiyaatti wanti tuuta qaanqee ibidda fakkaatu samii irra socho'aa turuu ibseera. Godinaalee Gujii fi Booranaatti qaanqeen kun samii keessaa balali'aa turuu dhaabbatichi hime. Wantoonni kunneen gara kallattii kibba Itoophiyaatti wayita saffisaan socho'an kan mul'atu yommuu ta'u, taateen kun taatee uumamaa ta'uu isaa mirkaneessuuf hojiin qulqulleessaa hojjetamaa jiraachuus eereera. Hojiin qulqulleessaa akkuma xumurameen hawaasaaf kan ifoomu ta'uu eere, hojiin qulqulleessaa kun hanga xumuramutti hundiyyuu tasgabbiidhaan akka eeganis dubbateera. Hojjettoonni warshaa sukkaaraa fincaa'aa 200 ol mana murtii osoo hin dhiyaatin ji'a tokko oliif hidhamanii argamuun himame. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti hojjettoonni warshaa sukkaaraa fincaa'aa 200 ol ta'an sababa hojii qonnaa seeraan alaa irratti hirmaatan jechuun erga hidhamanii ji'a tokko darbuu maatii fi hojjettoonni warshichaa himaniiru. Miseensi maatii hojjetaa hidhamee tokko maqaan isaa akka hin dhaamne eeratee akka dubbatetti hojjettoonni kunneen mooraa warshichaa keessatti harkaan lafa qotanii midhaan akka boqqolloo fi saliixaa oomishaa turuu kaaseera. Hojjettoonni hidhaman kunneen hojjettoota warshichaa kan mooraa warshichaa keessatti manni jireenyaa kennamee fi jiraatan ta'uu kan eere yommuu ta'u, hojii qonnaa kunis wayita haaraan osoo hin taane waggoota 10 oliif raawwatamaa kan turee fi hooggansi warshichaas kan beeku ta'uu kaasan. Hojjettoonni warshichaa mindaa gadi aanaa qaban hojii akkasii jireenya isaanii utubaa kan turan ta'uu, kunis wanta haaraa miti ammas akka haaraatti wanti yakkaaf isaan mudatu hin jiru jechuunis kaasaniiru. Hojjettoonni kunneen hanga ammaatti mana murtiitti kan hin dhiyaanne miseensi maatii kun dabalee himuun erga hidhamanii ji'a tokko ol darbeera jedhe. Hanga ammaatti mana murtiitti hin dhiyaanne amma mooraa raayyaa ittisaa kan durii magaalaa Sululaa Fincaa'aa jedhamu ganda duwwaa tokko keessatti argamtutti hidhamanii akka argaman eereera. Hojjettoonni kunneen mirga mana murtiitti dhiyaachuu fi wabii argachuu isaanii osoo hin kabajamin ji'a tokko oliif hidhamuu isaanii jireenya maatii isaanii gadadoo keessa galchuu miseensi maatii hojjettootaa kanneenii keessaa tokko hime. Hidhaa jumlaa kanaan kan miidhaman hojjettoota gatii gadi aanaa kan kafalamuuf yommuu ta'u, namoonni dhimma kana raawwatan keessaa kan hidhaman hojjetaas sadarkaa gadi aanaa jiranidha. Kun immoo jireenya maatii hojjettoota kanneenii rakkoorra kan buusuu fi namoota hoggansa keessa jiran gocha qonnaa kana keessatti hirmaatan to'annoo jala osoo hin ooliin hafuun isaanis kaasaniiru. Hojjetaa warshichaa kan biraa akka dubbatetti qabeenyi hojjettoota kanneenii akkaataa iftoomina hin qabneen saamamuu fi midhaan gosa garaagaraa hojjettoonni kunneen lafa kanarratti oomishan gara kumtaala 5,000 ta'uu karaa iftoomina hin qabneen saamamuus himan. Dhimma hojjettoota hidhaman kanneen irratti bulchiinsi warshaa sukkaaraa fincaa'aa dubbifamuuf yaalamee osoo hin milkaa'in hafuu kaafameera. Warshichatti hojjettoonni dhaabbataa ta'an 2,024 kan qabu yommuu ta'u, hojjettoota dhaabbataa hin taane ammoo gara 5,500 ol qaba. Warshaan sukkaaraa kun yeroo garaagaraatti sababa hanqina meeshaaleetiin hojii dhaabaa turuu kan himan yommuu ta'u, kana malees yeroo garaagaraatti qabeenyi warshichaa hidhattootaan kan saamamaa turedha. Warshichi kanaan dura ji'oota 2 caamsaa fi waxabajjii bara 2023 hojjettoota isaaf mindaa osoo hin kaffalin darbuu isaa irraa kan ka'e hojjettoonni warshichaa sababa harkifannaa mindaan rakkachaa jiraachuu himanii turan. Cabiinsa damee barnootaatiin jiru waldhaanuu keessatti gaheen dhaabbilee miti mootummaa ol aanaa ta'uu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa dubbatan. Pirezidaantii Shimallis gama miidiyaa hawaasaa isaaniitiin akka katabanitti sirna kabaja hundeeffamaa nuusa jaarraa faayandii kunuunsuu fi gaaddisa daa'immanii irratti hirmaataniiru. Dhiibbaa gaarii dhaabbatichi fidaa jiru arguus hedduu gammaduu himanii fandiin kunuunsaa fi gaaddisa daa'immanii ECF hundeeffama isaa irraa kaasee daa'imman saaxilamoo ta'aniif barnoota eegumsa fayyaa fi soorata dhiyeessuudhaan hawaasa naannawaa alaltuutiif abdii guddaa horuu kaasaniiru.
Hojiin tola ooltummaa akka kanaas faayidaa har'a daa'immanii fi hawaasa naannichaatiif argamsiisuu cinatti ilaalcha mootummaan egeree sabootaa fi sablammootaa irratti akkasumas barnootaa irratti qabus kan tarkaanfachiisudha jedhan. Akka mootummaan naannoo Oromiyaa jedhutti hojiin barnootaa irratti hojjetamu egeree dhalootaa fi biyyattiif bu'uura waan ta'eef hangafummaa kennuun irratti hojjetaa kan jiran ta'uu fi cabiinsa damee barnootaan jiru wal'aanuu keessatti dhaabbileen miti mootummaas gahee akka qaban kaasaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhaabbilee miti mootummaa akka ECF hawaasa gargaaruu qofaaf dhaabbatan humna qabu hundaan deeggaruu fi dirqama irraa eeggamu kamuu bahachuuf qophii ta'uu ibsaniiru. Magaalaa Finfinneetti bakki gahumsa turistootaa babal'achuun isaa lakkoofsi daawwattootaa akka dabalu taasise. Magaalaa Finfinneetti bakki gahumsa turistootaa babal'achuu isaanii fi hojii misooma kooriidarii lakkoofsi daawwattootaa biyya keessaa fi biyya alaa akka dabalu taasisuu Biiroon Aadaa fi Aartii Turizimii magaalichaa beeksiseera. Bara kana walakkaa waggaatti daawwattoonni biyya keessaa fi biyya alaa miiliyoona 5 ol bakkeewwan hawwata turizimii magaalichaa daawwachuu beeksisaniiru. Magaalota giddugala dippiloomaasii ta'an keessaa tokko kan taate magaalaan Finfinnee bakka gahumsa turizimii hedduu qabaachaa jirti. Kunis lakkoofsi daawwattootaa biyya keessaa fi biyya alaa akka dabalu taasisuu fi galiin damicharraa argamus akka dabalu ol aanaa jechuun himaniiru. Itti aanaan hoogganaa Biiroo Aadaa, Aartii fi Turizimii magaalaa Finfinnee obbo Hundee Kabbadaa akka himanitti bakki gahumsa turistootaa sadarkaa magaalattii jiruu fi hojiiwwan misoomaa hojjetaman maqaa gaarii biyyaa ijaaruu fi guddina dinagdee gahee ol aanaa akka qaban kaasan. Bakka gahumsaa fi turizimii maaddii shaggarii fi misoomee fi hojii fi kooriidarii akka fakkeenyaatti kaasuu dubbataniiru. Gama birootiin magaalattii bara baajataa bara walakkaa kana keessatti taateewwan idil addunyaa hedduu keessummeessu himan. Bakki gahumsaa turizimii babal'achuu isaan lakkoofsi daawwattootaa biyya keessaa fi biyya alaa hedduu ol aanaa akka ta'e kaasan. Ji'oota 6 keessatti qofa turistoonni miiliyoona 5 ol bakkeewwan garaagaraa magaalichatti argamuu kan daawwatan ta'uu himaniiru. Lakkoofsi daawwattootaa dabaluun immoo galiin guddina magaalichaaf akka dabalu taasisaa jedhan. Gaggeessaan Burkiinaa Faasoo shugguxii mudhii irraa hin buune hidhannoo isaa guutuu waliin Gaanaa galuun himame. Ibraahim Teeraaworee gaggeessaa Burkiinaa Faasoo yommuu ta'u yeroo hundaa huccuu waraanaa uffatee kan mul'atuu fi shugguxis mul'ii isaa irraa kan hin dhabamnedha. Sirna muudama pirezidaantii Gaanaa Joon Mahamaa kibxata darbee geggeeffame irratti akka argamuuf affeeramee kan ture Ibraahim Teeraaworeen huccuu waraanaa uffatee shugguxii isaa hidhatee argameera. Kunis ammoo pirootokoolii nageenyaa kan cabsedha jechuun kan komii kaasaa jirudha. Kanaan ammoo humna nageenyaa Gaanaa irratti amantaa waan dhabeef akkuma shugguxii isaa hidhatetti sirna muudama pirezidaantii Gaanaa irratti argame jechuunis qeeqxonni garaagaraa kaasaaru. Ibraahim Teeraaworee hidhannoo qabatee Gaanaa akka seenu mootummaan Gaanaa irraa hayyama argachuu fi dhiisuu wanti adda baheen jiru. Teeraaworeen gaggeessitoota biyyoota 17 sirna muudama pirezidaantii Gaanaa irratti argaman keessaa tokkodha. Xiinxallaa nageenyaa kan ta'an Vilaadimiir Antaawusii Daansoo kan jedhaman gaggeessitoonni biyya hidhannoo qabatanii biyya biraatti deemuun waan baratamaa miti jechuunis dubbataniiru. Kunis adeemsa pirootokoolii nageenyaa kan faallessu jechuun qeeqa isaanii gara Ibraahim Teeraaworeetti darbatan. Lammiin Siwiizerlaand basaasaan shakkamuun hidhame mana hidhaa Iraan keessatti du'e. Lammiin Siwiizerlaand Iraan keessatti to'atamuun basaasaan himatamee tokko mana hidhaa keessatti du'uu isaa miidiyaaleen mootummaa Iraan gabaasaniiru. Namichi kunis hidhamaa gara biraa waliin mana hidhaa baha magaalaa Seenmaan keessatti bakka hidhamee jirutti kan kamisa darbe of ajjeese jechuun dhaabbanni oduu Teesnim kaaseera. Dhaabbanni oduu miizaan qaamolee haqaatiin geggeeffamu akka jedhetti qondaaltonni mana hidhaa battalumatti lubbuu lammii Siwiizerlaand kanaa baraaruuf tarkaanfii fudhatanis tattaaffiin isaanii hin milkoofne jedhan. Miizaan waa'ee eenyummaa nama kanaa gadi fageenyaan hin dubbatamne. Har'a ganama lammiin Siwiizerlaand tokko mana hidhaa Seenmaan keessatti of ajjeese jedha ibsi abbaa murtii ol aanaa Seenmaan Mohammad Saddee Akbaarii kennuuf marsariitii miizaan irratti kan ibsame. Ibsichitti dabaluudhaan basaasaan shakkamuun humnoota nageenyaa Iraan to'annoo jala kan oolan dhimmicha qorannoo jala ture jechuunis kaasaniiru. Waggoota dhihoo asitti eegdonni warraaqsaa Iraan lammiilee biyya biraa qabaniif kanneen lammiilee biyya alaa qaban hedduu to'annoo jala oolchaniiru. Irra caalaan isaanis himannaa basaasaa fi nageenyaa waliin kan wal qabateen hidhaman. Siwiizerlaand dantaa Ameerikaan Iraan keessatti qabdu bakka bu'uu fi biyyoota lamaan gidduutti ergaa qoodduun Washingtanii fi Teheraan gidduutti jaarsummaa guddaa taphachaa turteerti. Booyingii fi Googil tokkoon isaanii sirna muudama Tiraampiif doolaara miiliyoona 1 ol kennan. Dhaabbanni Aviyeeshinii Ameerikaa guddichi Booying akka himetti sirna muudama Doonaald Tiraamp fi deeggarsa doolaara miiliyoona 1 arjoomeera. Akkasumas dhaabbanni Googil deeggarsa wal fakkaataa taasisuu mirkaneesse.
Dhaabbileen lamaan kunneen tarree dhaabbilee gurguddoo Ameerikaa mallaqa gumaachaan guddatanidha jedhan. Tarree kana keessatti oomisha boba'aa Keevroonii fi dhaabbilee teeknooloojii gurguddoo Meettaa, Amaazonii fi Oppar kanneen keessatti hammatamaniiru. Sirna kakuu Tiraamp kana kan marsaa lammaffaatiif White House keessatti aangoo isaa akka eegalchiisu kunis ammajjii 20 kan geggeeffamudha. Aadaa deeggarsaa Booyingii fi koreewwan eebba pirezidaantii Ameerikaa deeggaruun itti fufuu keenyatti gammanneera jechuunis dhaabbatichi kun dubbateera. Dhaabbatichi itti dabaluudhaan eebba pirezidaantummaa 3 darban keessatti arjooma mallaqaa wal fakkaatu taasisneerra jedhan. Booying rakkoo to'annoo nageenyaa fi qulqullinaa irraa dandamachuudhaaf hojjechaa jiraachuu akkasumas kasaaraa bara darbe hojjettoonni isaa hojii dhaabuudhaan isaan mudate furuudhaaf hojjechaa jiraachuu asumaan himeera. Kana malees dhaabbatichi xiyyaara pirezidaantii ittaanuu kan Air Force One jedhamuun beekamu tolchaa jiraachuus kaasaniiru. Jeettonni lamaan kunneenis bara dhufu irraa eegalee gara hojiitti ni galu jedhamee eegama. Ibidda US'tti ka'een namoonni 10 du'uun dhagahame. Baay'inni lakkoofsa uummataa balaa ibiddaa bosona Ameerikaa kaawontii Los Aanjelesitti ka'een du'an 10 gahuu aanga'oonni beeksisan. Kutaan qorataa fayyaa kaawontii Los Aanjeles akka jedhanitti reeffi namoota du'anii kanneenii ammallee adda baafatamuuf qoratamaa jiraachuu kaasan. Kutaan qorataa fayyaa haala ibiddaa fi nageenya naannootiif bakka duutiitti mudate hundaaf deebii kennuun waan hin dandeenyeef eenyummaa namoota ibiddaan du'anii adda baasuudhaaf torbaan hedduu fudhachuu akka danda'u kaasan. Adeemsi fira dhihoo seera qabeessa miidhamtoota beeksisuu garuu adeemsifamaa jiraachuu ibsaniiru. Seenaa US keessatti balaan akkanaa yeroo jalqabaatiif kan mudate jechuunis kaasanii sa'aatii 24 keessatti dhaabbanni raaga qilleensaa Akkaawun Weezer jedhamu tilmaama dursaa balaa waliigalaa ibidda bosona Kaalifoorniyaa irraan gahe gara dachaa 3tti ol guddiseera jechuun tilmaameera. Tilmaamni isaa yeroo dhihoo akka jedhutti kasaaraan balaa ibidda kanaatiin qaqqabe hanga doolaara biiliyeena 150 ta'uu danda'a jedhan. Kunis tilmaama keessaa hanga doolaara biiliyeena 57 jedhamee kan ture fooyya'ee dachaa 3 kan guddatedha. Ibiddi saffisaan socho'aa qilleensaan oofamu kun seenaa US keessatti balaa ibiddaa bosonaa gatii guddaa baasisuu keessaa isa tokko jechuun ogeessi ol aanaan meetirooloojii dubbateera. Ibiddi naannolee qabeenyawwan galii Ameerikaa keessaa muraasa ta'an barbadeesseera. Aangawoonni balaa ibiddaa akka jedhanitti balaa ibiddaa Paalisaadis keessatti mudateen qofa caasaaleen 5,300 ol barbadaa'uu yoo himan caasaan 4,000 hanga 5,000 ta'an ammoo balaa ibiddaa kanaan miidhamuu himaniiru. Raashiyaan Tiraamp Giriinlaanditti dhaadachuu xiyyeeffannoon hordofaa jiraachuu ibsite. Doonaald Tiraamp yoomuu falmisiisaadha namni siyaasaa yeroo lammataaf pirezidaantii US ta'uuf filatame kakuu galuuf eegaa osoo jiru siyaasa US keessatti falmii guddaan irratti dheekkamaati kan jiru. Tibba waa'ee Giriinlaand irratti dubbiin inni dubbate ammoo Awurooppaa guutuu mufachiisee qondaalli kun Giriinlaand qaama US ta'uu qabdi jechuun dheekkamsiiseera. Dhimmi kun Raashiyaa kallattiin tuquu baatus biyyattiin garuu haala saffisaan mufannaa keessa jirtu xiyyeeffannoodhaan hordofaa jiraachuu himteerti. Dubbi himaan mootummaa Raashiyaa Dimiitirii Peeskoof erga Tiraamp Giriinlaand of harkatti galchuuf tarkaanfii waraanaa fudhachuu dhiisuu didee booda haala jiru itti dhihaatanii hordofaa akka jiran dubbataniiru. Peeskoof akka jedhanitti dhimmi Arktikii dantaa biyyaalessaaf fedhii tarsiimawaa Raashiyaa keessatti dhimma guddaa ture jedhan. Kanaafuu nagaa fi tasgabbii naannichaa sanaa ni barbaanna jechuunis dubbataniiru. Odola Giriinlaand kan garre caalaan daangaa Deenmaark jalatti hammatamu irratti yaada Tiraamp dhiyeesse booda aangawoonni biyyoota Awurooppaa hedduun akeekkachiisaniiru. Ministeerri dhimma alaa gamtaa Awurooppaa Kaajaa Kallas tokkummaa daangaa bulchiinsaa fi birmadummaa Giriinlaand eegamuu qaba jechuun cimsanii dubbataniiru. Bulchaan Jaarmanii fi Oolaan Iskoolzii akka jedhanitti daangaan humnaan cabuu hin qabu jechuun of eeggannoo kanas hundi keenya eeguu qabna jedhan. Doonaald Tiraamp jalqaba torbee kanaatti US nageenyummaa diinagdee ishee eegsisuuf jecha Giriinlaandii fi bo'oo Paanamaa akkaan barbaaddi jechuun dubbate. Humna waraanaatiin yookaan diinagdeetiin iddoowwan kanneen dhuunfachuu yaada jedhu hin dhiisu jechuun Doonaald Tiraamp cimsee dubbachuun isaa ni yaadatama. Daangaa iddoo kanaa fi Kaanaadaa gidduu jirus ilaalchisee Tiraamp wayita dubbatu sarara namtolcheeti jechuun qeeqeera. Kaanaadaa fi Deenmaark naatoo keessatti US waliin michummaa guddaa biyyoota qabanidha. Jalqaba torbee kanaatti ilmi Doonaald Tiraamp jeettii dhuunfaan Giriinlaand daawwachuun isaa abbaan isaa naannawa kana US jala galchuun akka barbaadu dubbatee jabeesseera. Dimiitirii Peeskoof dubbiin Doonaald Tiraamp Giriin dhuunfachuudhaaf dubbate kun US, Deenmaarkii fi biyyoota kaan ta'uu danda'a jechuun Raashiyaan garuu kanaan wal qabate dirqama biyyoota gidduutti mudatuu danda'u xiyyeeffannoodhaan ni hordofa jecheerti. Qondaalli Raashiyaa kun Arktikii keessa jirra fuuldurattis keessa jiraanna jechuun cimsee dubbateera.
Ministeerri dhimma alaa UK Deevid Laamis akkuma hooggantoota kaanii yaada Tiraamp kana mormaniiru. Garuu seenessi kun babal'achaa akka maluu fi rakkoo tasgabbiif ka'umsa ta'uu akka danda'us dubbataniiru. Giriinlaand keessa namoota 56,000 ta'antu jiraata. Iddoon kun buufata humnoota waraana US fi Deenmaarkidha. Ministeerri muummee Giriinlaand Mtee Egede akka jedhanitti iddoon biyya of dandeessee bultu akka taatuuf dhiibbaa gochaa turre. Dinagdeen biyyattii irra jireessi Deenmaarkiin kan deeggaramudha jedhan. Ministeerri muummee Deenmaark Meette Frederiksen gama isaaniitiin michuu cimtuu US kan taate biyya isaanii wayita kaaba Atlaantik muddamni dhalate keessattuu yeroo Raashaan yaaddoo turtetti ga'ee US baatteef beekamtii guddaa laattee jirti jedhan. Koomishiniin gamtaa Awurooppaa doorsisa Tiraampiif Giriinlaandii wal qabsiisee dhageessisaa jiru seenessaarraa kan darbee qabatamaa wanti ta'e hin jiru jechuunis dubbateera. Daangaa Awurooppaa jala kan taate Giriinlaand yeroo tokkotti biyyoota miseensa gamtaa Awurooppaa birmachiisaa kan turtedha. Kanaafuu hunda caalaa iddoo kanatti dhihaatu iddoon kunis hunda caalaa kan ofitti aansinu jechuunis kaasaniiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduun ammaaf isin biraan geenne kan hangammaatti dhageeffattanidha. Waan nu dhageeffattaniif galatooma.